Warga na naman natin ang malakyan. Warga ito na pakisa ko. Amen. Amen. Sino man ang mootummaan isa naman rakkiseen danda'u yoo asiittisanii achi hojjetu yoo asiittisanii achi hojjetu maayinannaan milikiita albuuda lafaa baasuu kootutu ga'ee dha. Amen. Kanan dagatina. Amen. Naannoo Ambootti dhagaa baay'ee gati jabeessa ta'ee fi baay'ee waan barbaadamaa ta'e maqaasaa mammaatti baruu hin dandeenye waan akkaan jedhe tokkon argaa waan akkasitti baachirraa dhufu Amboorraa akkas barahaa tokkorraa. Diamond. Hallelujah. Bakka. Blessed be the name of the Lord. Gambeerarraan warqee naafxaa saba gaggeebiyaa gidduudha. Ilma baradii pilaatiiniyeemii waan shanti baachu. Masmarri Affaarii Tigraay keessa dhagaa baay'ee addunyaa irratti beekamaa ta'eef kan nama garra. Dhaloon horiif jedhee, dhaloon biddeenaaf jedhee, dhaloonni barcumaaf jedhee barri inni walajjeesu shinama eebbi lafarraa waan dhoobee. Amen. Sammuun dhalootaa bara inni misoomatti deemu, sammuun dhalootaa bara inni beekumsatti deemu, bara akkasiitti dhufaa jira. Suuqii koo naa eebbisi, suuqii abaluu habaari warra akkasii lattuma isaaniitti suuqii keessaa galu. Maaliif dhalootatti kennamaa jira qaba? Gabaa keessaa ogalu Waaqayyoo jedhe harka keessan bal'isaa gamu. Yaa sati dubbatte anis argee itti boqodhee anni koos itti boqotee wayyoo yaa warra kana dhabee warra dhabaniif illee akkan gaddu ofii koo irraa nyaannee dhufee kakuu kee fakkansi galateeffadhu bara ajandaan kanaa sirkaawee har'aa ta'ee ajandaan kun harka koo galeera balaan makiinaa nan argatu kaansariin nan argatu warri HIV qabanillee hin turan hin argu Waaqayyotti waan bo'aniif yaa Waaqayyo ajandaa kana hariifatee mootummaan akka inni hojiitti geeddaru Waaqayyo laphee moototaa gara barbaadetti jallisa. Har'aa ka'ee moototaa misoomatti, mirimmiitti, albuudatti haa deebi'ani. Gurguddoonni baay'een, faranjii baay'een beekumsa baatanii dhaloota kanaaf yoo doolaarii baatanii misooma walii wajjin to'atamanii hojjechuufi balballi isaa biyya irratti haa banamu. Barri nuti horii jennee biyya gadhiifne haa ga'u. Barri nuti jennee eessa dhanna jenne haa ga'u. Sababiin isaa sirni dubbate nama kana qaba. Dhaloota beekumsaan biyya kana keessaa akka Itoophiyaatti yaala biyya Itoophiyaa abbaan sabboo isaan dhufe abaataa obsa mootota darbaniin dhufe dhiigi keessatti dhangala'e lubbuun keessatti bade garaa Waaqayyo dhiiga Yesuusiin nama keenya irraa godaanteetta, nama keenya irraa taateetta, eebbi dhokate maqaa Yesuusiin bakka ba'u Isaayyaas 45 irratti eebba dhokataa karaa biyya fagootti geessu eebba biyya keessa lafa keessa dhokatee jiru bakkeetti nan baasa akkuma jette lafa jiruu Itoophiyaa keessa albuudii bakkeessaa ba'u. Haa ba'eedha, haa ba'eedha, maqaa abbaa'eedha, maqaa ilmaa'eedha, hafuura qulqulluunedha, harka keessanii lafa qabaatti itti barramneerradha. Hallelujah. Konferensiin kun inni guddaa qaraata. Boqqolloo kee takkas ta'a, barcuma kee takkas ta'a.
waaqayyo ishee gabaaf suraa jechuudha. waaqayyo kanatti me kana. Ameen. Agargaamni Itoophiyaa keessaa kan kaan raajoonni professional yookiin beekamtii kan qaban akka addunyaa Ameerikaatti akkatti taa'aa biyya akkasii keessatti kanatti ta'aa jira. Sababa kanarraan kan ka'e ilaa kana duwwaa dhagaa dhaabbadhaan deeminaati biyya Afrikaa keessa waldaa kiristiyaanaa balleessuuf Itoophiyaa nagaa ishee balleessuuf harki wal qabatee qindaa'ee ka'ee jira. Akkana jedhe waaqayyo maqaa koo jecha isaaniif dargaggoota isaanii gidduu isaaniif isaan gidduu garaagartummaan iddoo tokko yeroo inni dhaabbatu balee iddoo tokko bu'a iddoo tokko yeroo dhaabbatu iddoo tokko bu'a akka isaan ajandaa kee dhiisanii ajandaa mataa isaaniitiif hiika dhaban anarriyoota Afrikaa keessaa biyyoota torba irratti kana darbadheera jedhama. Ameen. Kinna geessifa. Sababiin isaa ajandaa waaqayyoota hojii jalqabe. Lamma ammeenya gurguddaa gochuudhaaf Itoophiyaa keessaa jallina ammataa gadi qabatanii kan jiran miidiyaa adda addaatti mana murtii irratti dhageessu godinaalee adda addaa keessaa murtiin darbu waa'ee dhimma isaanii miidiyaadhaan dhagaa mootummaatti kennan yoo lammaffaa immoo nama beekamaa maqaa amantiidhaan maqaa waldaa kiristiyaanaan baajata irraa gashee mana amantii maqaa balleessuudhaaf ka'e magaalaa Finfinnee keessa jira. Namni kun hin dhiisu taanaan harka mootummaatti kan dabarsee kenna manni koo maqaan koo baluu irra jira. Ameen. Kaana waldaa sineebbata. Maqaa Waaqayyo Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluutiin Waaqayyo sabi kee eebbifama. Yeroo isaan ba'an abiddi kee duukaa isaanii haa ba'u. Harki isaanii haa dibamu. Harrabi isaanii haa dibamu. Haraarri guutuun qee isaanii mana isaanii maatii isaaniif haa ta'u. Kiisiin isaanii haa eebbifamu. Garbicha kee da'oo godhattee ajandaa dhaloota harkaa bu'e dhalootatti deebisuudhaaf ittiin nu yaadachiisaa jirtu ittiin nu qajeelchaa jirtu kana nuuf miti Itoophiyaa hundumaa karaan nutti ergaan kun ta'uu danda'u balballi isaa irraa ka'aa banamuuf balballi isaa banamuuf tokkummaa waldaa kanaa kan abbaa mul'ataa kan gaggeessitootaa kan sabaa humna dhiiga Yesuusiin gargaarame haa ta'u. Waldaa namni itti hiikamu waldaa misoomaa waldaa beekamtuu waldaa guddoo jedhamtee akka isheen dhaamtu nama ijaaruudhaan hojii kee hojjechuudhaan tokkummaa fiduudhaan lubbuu boojji'uudhaan waldaa beekamtaa taatu dubbattee waldaa dhabdu kadhattee waldaa dhabdu tuutaan kan agarsiiftaa taatu dhaloota kan karaatti deebiftaa taatu waldaa nama dhaggeeffadhaa kana isiniin jedha guddaan dhalootarraa gore beekaan dhalootarraa gore mana koo keessa nama gurguddaa kaaseen mataa isaaniitti goran siin garuu dhaloota ittiin oolchuuf ansi kaase ajandaa mataa keetii miti dhaloota karaatti deebisuuf du'a jalaa oolchuuf cubbuu jalaa oolchuuf kaansariidhaan du'uu karaatti hafuu maraatummaa jalaa oolchuuf ansi kaase harka koo gara keetti kaasi meeshaa hojii kootii taata yooti kana goote keessaa barcuma kee hin geddera ilaalcha kee hin geddera fudhatamummaa sii kenna atanaaf iddoo kenni lafa bidhatteetti akka bidhageetti qabaattu nan godha kan dugdasitti gatanillee gaarummaa koo ilaalanii gara keetti akka isaan deebi'an akka ati booji'amtuuf miti akka ati boojituufi akka ati liqimfamtuuf miti akka ati qajeelummaa liqimsituufan si kaase eebbifame faarfattoota dachaa eebbisi jaarsolii uummata waaqayyo kallattii kamiin eebbi waaqa lafaa rakkaadhaan jalaawu galgala kana dinqiin milikiitaan fayyinnaa ta'u dibatee haa ta'u magaalaa kana keessaa hamaan haa jiru jawween haa jiru bofti haa jiru wantamaan haa jiru maqaa ilma waaqayyo waaqa jiraataatiin habaareera misooma biyyaaf kan hin taane guddinaaf kan hin taane jawween hamaani maqaa Yesuusiin hawaasii irratti meera haa jiru maqaa Yesuusiin. Wanna dhageesse dhufan eebbifame maqaa Yesuusiin ibsaan sinaa eebbisu baay'een sin kabaja nama waaqa